Siin jaaladhaan jala kanuu jaluma kana ganna laalteeti malee waggaa gartee gammachuu xiyyaa dhuftee gammachuu xiyyaa irratti hin argamu. Dhugama ati sila sheeka wallahi viidiyoon kan keessa moora kana irra dhufaa jira bar. Ati jechuun tasanii meetti dhiisimmayi maaliif dhufuu dhabdee dhamma? Inshallah wallahi akka miidiyaa kanarraa galchitu abdii qaba. Rabbi sila gargaara. Galchee lamaan galchaa? Wallahi dubbiin ni jajjabaatti. Distii keessa nyaachuu akka dhiiftu miidiyaa kanarraa akka galtu abdii hedduun qaba inshallah. Haadha faata illee rabbiin akka ana jiisatti haa jiisu jettee du'aayi naa gooteedhaan ta'u ofiitiifuu jiitee bakka hin geenne maal ana du'aayi gooti kalee sadhattee hadha du'aayin isin naa gootu kan malee. Hai, ati du'aayi aaminuma jechuudha malee du'aayi illee ni diddaasa? Yaa abdii waa asii namni wayii hin heerumne balaa ana dhaabe warri miidiyaa kun ati hin heerumtu ati maal hin taatu gaafa makiin heerumte nama raachanii intalti ati dhalte heerumte atasuma taa'i asuma haasai asuma lallabi. Heerumte ati malee guddata sin jaa? Amma asii nama takka wayii ladda dhiira wayii laddatti nan argine barkeessaan itti barreessanii sila haadha faatee fuudhaarta jechaa dhageenye. Video tokko kalee natti dhufee ka eenyu maqaan isii maal jedha? Kuulaa kuulo waan akka isan jedha. Veeloo uffattee dhaabatte yeroo tokko. Wayii keessa. Deemanii keessaan itti barreessanii bar. Koomantii irratti amma koomantii san gattuqee laalee baga haadha faatee dursitee haadha faatee eenyutti haftii atama miidiyaa irraa hin galtaa mee koomantii san gasseen alaala. Bakka Sanii koomtii bar aanammoo odoo dhiira wayii laddan nu argani keessaan dhaqanii itti barreessan sila haadha faatee fuudhaarta jechaa dhagaye dubbiin dhufaa sila mee wallaa jedha dandeettaaree jedhanii gaafatadha dandeettaaree namni hayi mee wallaa dhugamaan jaalattee sin wallaa rabbis wallaa fusuka dubbiin uumin faatti jedha akka waan ofii isaa waliin na bulchuu wayii asaabni kun itti bu'e asaabni kun jechuun akkanumatti ilaalanii sosodaatanii bara. Taadaa ofii bara waan tokko jira. Amma alfaatee namni akkana miidiyaa irratti ilaalu nama isin amma akkatti isin amma gootee yookaan isin akkatti qalbii fayyaatiin isin haasoftu kana jireenyi isiillee akkuma miidiyaa kanarratti amalli isiillee akkuma miidiyaa irratti amma taatu kana akkasitti fakkaata. Namoota hedduu akkasii bara dogoggorri nama hedduu akkasii. Ardii irratti yoo ilaaltu fi haala jireenya isii yoo ilaaltu akka miidiyaa kanaan isin nama biraati miidiyaa irratti jireenyi isiillee nama biraati. Namni kana addaan hubatu wallaale. Ni galaami. Hubatu wallaale. Kanaaf taa'anii gadi ta'e baqa jechuun akka nama abjuu arguutitti itti ta'e. Ni galee. Saniifin gaafa isiin heerumte immoo maal akka taatu namni kun arguu hawwee bakka bira taree amma yoo heerumte jedhee akkaan ofii waan jechuu jedhu yoo heerumte. Eenyu si ebalu si haafu ebalu si waan jireenyi si kanaa miti. achii bar dhaqanii keessaan bar bakka guddaan seenna rabbi hedhite si ajjeefti. Akkas. Dubbiin ta'e yoo tana riisarchii gabaabduu takkaan gaggeesse haadha faatee irratti jechuudha. Dhugaadha namni kun akka gartee alaalaaltu osoo hin taane nama kana namni kun jireenyi inni miidiyaa irratti jiraatuu fi jireenyi inni lafatti jiraatu gargari. Waan inni qoradda keessatti waan takka gartee taaniin hubadheetu jira. Inuma achuma booda gartee inuma jaaladhee kuulletu dabaluu yaade. Haa ta'u ammoo namni kun Ana kullee walitti dabaltee jennaan inshallah kornisi manaa irratti ijaarata alga lafa kan nu dhiibu. rakkoo qabu walitti gadhiisee dinis ilaala ta'eeti. Ammoo haa ta'u akka namni kana akka gartee miidiyaa irra garuu kanaa miti namni kun laayifii isaa talafaa kophaadha taasirra jiraatullee kophaadha. Dhugaa dubbachuuf waan inni qoradhee gartee achirratti gartee riisarchii akka gaggeessan keessatti waa hedduu takka taaniin gartee adda baafadheetu jira. So kanaaf asirratti dubbachuun barbaadu ammoo namni asirra jiru kun akka asirratti garuu kanaa miti jechuun barbaada gabaabsee ta'u maaliif? Lakki Nuuraddiin nama maaltu harkaa waldaa si fakkaata. Ati faatee dhuftee as gubbaa teessee eeguu akkana haasoftu jechuun gorsaan haa ta'uuti kolfaan haa ta'uuti waanuma ta'e nuyi eeguu akkasii haasoftu. Amma nama as jala jiru kana keessa paarsantii olaanaan kamtu akka jiru beektaa
nama jireenya lafaatii fi jireenya as gubbatti haasamu kan addaan gargar baasee hin beeknetu heddummaata. Kana beekuun dirqama bare. Waanuma akkuma as gubbaa jiramu kanatti lafarratti illee jiramaa jetee akkasi ka'amanutu jira. Haa ta'u namni kun ana dabalatee haati faatee lafa gadi buunaan nama lafaati. Jireenya lafaati. Nama tasgabbaa haadha tasgabbii fakkeenyaaf nama amma as gubbatti yeroo haasofnu kolfaa taphachaa waan barbaanne waliin jechaa haasofnaa miti. Ani faatee gabbuunee bilbilaan nama noormaalii nama nagaati qajeellotti waan jiruuf jireenya haasofnaa. Haala jiruuf jireenya haala maatii haala oolmaa bultii haasofnaa jechaadha. Wanni miidiyaa irraa tasumaayyuu qalbii keessa siin dhufu gaafa lafatti gadi buute. Namaaf kamtu dhufa namni kamitti hubata seeta akkuma as gubbaa jirtu kana lafarratti illee jirti. Maaf heerumuu dhabdee ta'ee jechuun namni kun heerumuu dhiisuun dhimma nama dhuunfaati malee dhimma argiteertaa nama silaa wanni illee ilaallatu miti. Isiin maaf heeruma dhabdee gaafii yoo barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf fuullee fi haadha faatee miidiyaan kun haga isaan miidhallee ni qaba haga isaan fayyadallee ni qaba. Tokko waan siin jedhu abdii. Sodaatu eenyuun ibidda erguu barbaadda fuudhi kaa oduu siin jedhe. Awoo nuti hajjechaa jirru koottaa fuudhaa yookaan gartee dhimma fuudhaa haasa'uutu hin jiru. Dhugaa jirtu haasa'u jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee isii hoggaanitti himane dhugatti gartee nama dhugaa qabuusi namni kun akkuma isinuu jettan nama kana itti dhiyaattu malee isin bartummas. Yoo itti dhiyaatte malee akkanuma nama kana waa'ee nama kanaa dubarra teessee murteessuun xiqqoo ni ulfaatti. Kanaaf warri gartee azzala yaa'ee qoomantii fi jechoota gartee silaa waan tokko asirratti darbatanii fi akkasuma waan irraan beeynerraa calma jaanii nama dubataanii haasawan kuni osoo nama kana haalaan itti dhiyaatanii dhugaa nama kanaatii fi namni kun eenyu akka ta'e silaa ni baran. Garuu namni keenya akkuma beeytan yoo ati kaatee harka dhooyte hunda harka dhaabeeyta. Sanuma yoo taate malee namni gartee si dhiyaatee yookaan gartee itti yaadee namni kun dhugaan nama kanaaf maali jee gartee barachuudhaaf gartee yaadii godhu hin jiru. Akkuma gartee asirratti argisaniin murtii sirratti kan nu qofa yoo taate malee. Yoo gartee ati faatee olkatee namni tokko gartee waa isiin jee nama sanfirraa adabsite bakka guutumaa guututti akka waan gartee isiin suni nama gartee jechaan dhukkee namarra kaasu yookaan gartee adabnisi abaleedha akkasi qofa yaadan. Amma yeroo takka hoggaanii fi fuullee biratti hin argan. Aboo ati maal achii goota? Hay akkamitti cidheetta? Akkami gastii sanirra ol baatee teessan aan jaan. Anammoo nama kana yoo xiqqaate gara waggaa torbaatti ni dhiyaata. Kana isii wal beeynu. Maal akka isiin taateen beeka? Haadha faateetiin akkasitti walitti dhiyeenya hin qabne malee haadha faatee immoo yeroo dheeraa dubarraa isiin hin beeka. Ammoo kaniin waa'ee isii qoradhee isiin tun maal akka taate kaniin isii bare yeroo dhiyeenya kana jechuudha. Tanaaf nama kana hoggaanii fi nama tokko biratti nama gartan namni kun akka waan gartee yookaan bineensa wayita akkasinitti hin fakkaatin yookaan waan nama nyaatu miti. Kanaaf nama kana nama tokko duubaa gartee murtiitti kan nu duratti dhiyaadhaatii baradha. Laayifii namni tokko miidiyaarra jiraatu kan gartee lafa jiraatu gargari. Namoonni isin irra guddaan asirratti beektan kasilaa gartee isin sodaachisan. Akkasuma isinillee sodaattan kuni lafatti yoonii fi gartee ka isaanii waliin ka jiraattan ta'e nama kana barachuurraa maaltu duubatti na harkisee sadarkaa jettuura si geessa jechuudha. Kanaaf dhugaa nama tokko osoo hin beekne duuba haasa'uun gaarii miti jechuu barbaada. Yaa wallahi dhugaa keeti yani maaliif siin jedha beektaa Nasru ani hedduu amma ankuullee tana nan laala yeroo baay'ee akkuma jette miidiyaan kun akka kiyyatti ana hedduullee na miidheera hedduullee na fayyadee jira. Namoota hedduutu gisee an silkii itti haasa'u mootummaa biyya keessa jiraatanii caale na sodaata. Isi warri masootaa kun amanamtanii rabbi jedhaati. Silkii maaf sagalee kan tas deebisaa na waraabaa hartaaf akka jedhu baay'ata akka waan na waraabaa hartaa sila uf shakkii onneen isaatun guutuu miti kun osaan adda walirraa haga narraa cufatutti akka dhadhayatte onneen hedduu warra sodaatantu jira sii galee. Akkuma asirratti ilaalan kana lafatti illee akkasitti afaan jabaatti anafa indoomu waan miidiyaa kanarraa afaa bu'uu wayii kanan se'an akka jira miti jaarsa kiyya achuma sireerra ciibsee akka nama du'eetitti homa as taa'eetiin asii lallabuufa itti fakkaata. Ankan jaarsa kiyyaa miti namni dhuunfaa tokko gisee mana kiyya dhufe silkii iyyuu fuudheetiin
Tohra rabbi si yaadhisu namicha kana deem jala kana. Silkiiyyuu fuudhee goroggoruun silkiiyyuu fuudhee waa lallaaluun hedduu natti ulfaata. Unkaan jaarsa kootii miti jechuudha. Namnummaan dhuunfaatu gisee na bira dhufe jechuudha. Hedduu namaaf kabajaa qaba. Lafa irratti illee akkasuma ayinaffaadhiidha. Asirratti ammoo ija jabaadha. Namni akkana na bira taa'ee laayivii haasa'uu hin danda'an. Gisee kophaa kiyya jiru sheexanni na gargaara ta'ee maal akka ta'e hin beeku waan dhiisuu iyyuu hin beeku. Thank you Yaasu. Kanaaf namni dhugama jettee akkuma argetti nama madaala. Duuba kan kee maaltu jedhanii yaada. Ani waan haata irraa hubadhu at least akkam seeta beektaa namni amma asirratti haata isiin akkana haasoitu kana wayita isi akka waan isiin bar kokkee nama qabattu yoo namni waa jedhee ararte akkuma leencaa namatti rakkattu qilleensaa namatti utaaltuu kana wayii itti fakkaata. Wallaahi wabillaahi so qaamaan dhayite yoo ati nagaa ittiin akkanuma ta'an hojjettee silla nama laaltu goota iskiriinii jedhan baqa goota iskiriinii jedhe nama ol jedhee nama laaluun jechuu barbaade sii galee namni akkuma miidiyaa irratti nama hubataa sodaataa nama akkanaati jedhanii irraa haasa'uu danda'an fakkeenya akkasitti fudhachuu danda'an sun immoo waan lafa jiruu miti wayita qaamaan at argitu waan dachiifisa miti sii galee kanaafiin namni waa murteessuu warri miidiyaa waa murteessuu hin danda'u. Kan murteessu nama bira qaamaan bira jiruu fi abbatu murteessaadha. Eegalee. Kanaafiin ati kaayoo kee wanti duubatti si deebisu hin jiru kaayoo kee itti fuufi. Akkas ta'e mee heeruma uummanni kun akkanatti si gaafateetiin dachii dhiphise kun illee itti yaadi. Mee yoo hafuura baafatan xiqqoo hafuura baafachiisu warra miidiyaa kanallee. No, heruma barni heruma akkanatti nafu bar. Akkanatti hafu osoo hin taane heruma waadaa galeefii jira bar. Amma xiqqoo sii tattaaffataa jira. Sosochiisa. Fuullee asirraa galchee haadha faata asirraa galchuu waan dadhabuuti gartee tanarra dhiisaa dalagaatiyya. Namni silaa sodaatamu as keessaa tokko adda durummaadhaan jara lamaan kana beekta. Ati daffaariidha kan balbala fuullee wallahi na balbala kamesii asirraa galchiti. Aarree wal fuunee bara haadha faata isiin nu haasee bar gurbaan kun asumaa jala kana taa'ee kajeelaati gartee tun qaalli ittiin namarraa illee hin beektu irraa illee hin beektu jetteeti gartee itti nu haaste bar. Sumaa waliin nu haasee fi waliin nu haasteeti immoo tana dubbii goota. Akkam ture beektaa naasisaa. Isin gadi join goonaan kun hojjala galee jaluma san ta'a beekte. Isin tiktokii malee si quban qabdu ati miskintichi kiyya jaluma san ta'a cooli jedheeni. Ada achumaa miira keessa galan. Nama hedduu miira keessa galchee waliif fuusise xiyya tanaa waa dhabe malee. Obboleessa kan kee barbaadi ishii Umar qoyi mee qoyan umarii kana haasuuf. Ma waaqa jelte. Nama Koomenti dubbisu jira bar jala kana. Amma qalbiin akka reefuuti amma akka inni reef singiliidha lakkoofaan agarree inni jedhe sanidha. No sadii miti maali beektaa? Umaran jennaan sadi qofa jedhee bara akka nama sibiila kun hojiimaa lafaa kaasu argite. Jedhee kan kaasu kanatti maali ammaa onnas isheen garti. La akkasii miti waan biraa na kofachiisa jala kana walaalu jira. Warri koomentii akka fedhe barreessaa bara. Maal jechuu eddesaa? Silaa kun waatillee hedduu. Waan ajaa'ibaa beekee fakkeenyaaf hoggaan amma gastii nama takka irra hoggaan beesan koomentii tana gallaaluu hin qabu isin akkamitti dandeessanii koomentii fi haasoo walirratti akkamitti oofuu dandeessan yoon asirra haasoo jiraate koomentii tana gatuun laalu hin dhaqqabu gallaaluu. Wallee gaatti bartanii isaa isinii. No, dhagayi Omar. Maal qabanii kan silaa kun waatillee singiliidha sodaadhee ta'aara jette anillee singiliidha. Aya. Maal qaba jedhaa qoru? Ittaa cabsi nuure rakkoo qabu. Maa sodaattamaa? Laa maal sodaadha si sodaadhu jechuun hin jiraammi. Guyyaa takka takka kiina beekta siira dhufa asirratti yoo aarte nama raggattaa beekta san maayyuu dhukkina irraa kaasuu baatte. No, asummaan jaalala qabsiisi malee nama jaaladhu onne itti raggatuun qabu. Jetteere. Marwan shakkiin qabda. Ayillee akkasitti sodaadhu san hin jedhe. Hatummaan nama jaalala beeku ta'e malee. Umar. Wayye.
isii waan irraa sodaattuun qabdaa? Gin way akka hazu. La maal sodaadha waan akka irraa sodaadhu. Isaan booda atimaan nama jaalala beeku ta'e malee majjaju jaalala barra jirri kun asirra barsiisaa jira bar waan jaalala beeku bira kutaniitu barsiisaa jiranii tan bar. La ka asirraa kuniif ka lafaa tokkoo miti beektaa jireenyi garagaraa. A'udhu billah. Galafaa jechuudha jireenya bara baraa jiraata jireenya bara baraa. Yaa jirri kun laayifii gartee jaalalaa tana irra caalatti gartee taasirraa tana caalaa lafatti irra jiraataa beeka jirri. Akkasimi. Ani garuu Anggaru miskinuma fakkaattee na seentee kaatee gaafa na keessaa baatu ammoo sibiila ta'ee na keessaa ba'a. ani garuu dheertii haadha faatee harka buutee nama milkooftee jedha beektaa? Na wallahi intalli hayyuudha maashaallah. Tama afaan yeroo takka takka fiidu tana malee. Yaa milkoofteen jedhee itti amanu. Afaan san ilaal afaan amma taa'ee waa nama arrabsu san quraana dubbifnaan bikoo si jabaataa deema quraana beektaa? Hin beekee. Kalas bakka. Eega sodaatanii dhiisaa ayyaanaatu gaafata. Haadha faatee masaanuu kami bakka masaanuu tana kam jette sira? Laata masaanuu san dhiisii yaa kii masaanuu feetu si. Laki dhaabbannaa meetin naafisii walii gala. Haadha faatee? Masaanuu utuu dura na fuuteeti laal utuu dura na fuutee. Dhagee fuullee laa takka jaala qabsooti siibisiin jaala qabsooti. No sanitti osoo dura na fuutee paaworii duraa sanan qammase homaa rakkoo qabu gina muti raafi nama nyaachuun fedhan. Laal nu biratti paawara duraatii fi paawara boodaa wanni jaan hin jiru. Hin jira. Akkasin nu hubadhaa. Gizee ilmi isiidhaa waan dhalatee torbaan ga'e fakkaatu kiyya ammoo jechuudha maaliif ijoolleen ilma jaarsaa jettiin. Laal isin beektaa shamarran arsii kun bakka tajaajila gartee abbaa manaa kanatti goobasiidha. Akka ijoolleen cuutii hin fakkaanne dhagaye akka ijoolleen cuutii hin fakkaanne waan itti kan beektan. Garaachoo si filatte. Humna achi fixeetiin jedhe ana bira guutuuf na fixate bara. Inshallah fooqii ijaaramee jidduutti addaan cite seetamu ka gara bifa haarawaan gadi hoosee jira. Naafisa dhagaye laal amma naaf hin kulleeni viillaa jaalalaa ijaarre haadha faateeti wajjin ammoo fooqii jaalalaa ijaarre kanaafu Isii finishiingii barbaadaa artaadhiis. No ati bara akkana ati shakkii akkam beektaa? Humna isiin si keessaa dhaggoote haadha faatee bira guutta dhuftee. Ina waa tokko jira bakka isiin dhayxee naan daayirektii bakkuma san dhayxii bara. San abbatu murteessaa bara. Biraati barkeessiin barbaadaa qabdu. Kajalqaba keedu namni har tokko jalaan baatu barisii tana har tokko. Naasisa. Aanan guchuma nuffisoo hagada qaban ol qabanii san hin barbaada beebi maal taate. Naasisa culullee illee inta dura buutee ija fudhata jechaa takka hin dhageenye ateen. Wannumaa waa faayidaa qabu ka duraa sanii. Kaduraa erga ta'e manaafu ilaalaali kaduraa erga ta'e manaafu maa argaa jedhaan jirtu siinam. Manaafu maa diina akkasumatti. Haati faatee dubbiin himaana bismillah ijii nyaadhu san hin beektu dhaalisi. Bakka kaduraa isiin akkasin beekti. Yeroo takka takka beeki akkuma jenne bismillah jaanii nyaachuun takka illee numa jirti. Ati bismillaan akkuma jirtutti taateeti namni ati bira dhattee huwwaasaan jira. Kuullee bira dhaqaa jirta bara. Bakka akkana taanaan inuma kuullee si sodaachaa jira waa gartee anaa fi miti waan sodaachaa jirtu maa sodaachaa jira. Namitti inni falfaltii waan dhamaaf taate si keessaa dham gootee kaatee sinuu akkasin na qopheeffa. Lafee qullaa lachitee achi darbite hambaa isaa. Miiccee cuunfitee dasee fuutee fuudharra yoo isa darbite ati maal goote dasee hin uffanne moo hin Foon udhatte? arguudhaaf miti maraqii fooniituun arguun kuullee waliin fayyadamee. Bara ittiin hangara Anuma sii wayyaa koottan. kuullee qoftiin akkas gootisanii miti bara. Haa? Ati hangarre bara mee gara na bartaati. Nama kuulleen bara mataa isiitiin akkas godhuu dandeessuu yaa. Kaleessa fuudhee adda waakkataa jira. Nuraddiin miskiidhaan. Yaa komentii wayyaa arguu jira. Kaleessa fuudhee irraa waakkataa. Ati wama hundaafuu gartee yoo niifi gartee ifii sodaachaa jiraatte sodaachuu anumaa sodaate isii yoo immoo isii sodaachuu baatte difratii akkasii yoo qabaatte ka gartee isii ittiin injifattu yoo qabaatte. Tokko waan jedhu daal kuullee mana bantee maal goota asii jedha.
Ya maaf isma sanu ya maaf dah dia mana. Obboleettii tidak bal'aafe. Ati idaayyaa yoo madharra addaayyaa nu silaaltee qubne amma si biratti deebi dhiisi. Intalti nalaalteen qofne dhiiroo. Idaayyaa bar kaleessuma fuutee bar akkamitti akkana goota zaman aggattee No, kophaasi. ini na yaade bara obboleettii. Amma bar haadha faati tana bar amma eenyu naasisa adama mari amma sodaate sun gartee La nu sodaan qabnu beektaadha faatee sodaanu nu. sodaatti akkamitti sodaatee ni moo babattistee bara qaban Sodaa si takka illee hin qaban. akka nama gartee hattuu gartee hannarra qabamtee takkatti babattistee Een jiraami takkatti afaan bal'isii kuwwaa si achiin dadhabee na taqasnaan na seene beektaa. obbulama sadii wal jala oolan. Nama sodaa miti sodaa maaliif sodaa nama La een jiraami ture. qabainaan. Nuraddiin Baay'ee. turreen jarjaraan godhatan jarjaraan namarraa buuti jechaa takka dhageesseeti.